Bakka kanatti gabaa deemeen ture jechuudha. Garuu sagalee achitti jara faana kan haasa'aa turre afaan biraa waan ta'eef sababa kanaaf sagalee jalaa balleesse. Innaa Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo annagaa kooti galata rabbii dhufnee jirra deebinee dhufnee jirra lola keessan irras dabarree wal lollisii dhiifama isiniin jechuudha dhufnee amma jechuudha. Ani piraankiidhaaf isiniin jedhee piraankii taatanii jedhee barraani maaltu nagateen isiniin lolame qo'a maaltu nagateen annaa arrabsuu dhiistanii jechuudha. Osoo dhukkeen irraa kaastanii ani isinitti dubbadha har'a maaltu na dubbise hin dubbadhu jechuudha. Ani kan na ajaa'ibde takkatu bar dhuguma naan jette bar dhuguma siin jedhani dhuguma sila maaltu namatu lafarraa dhabame ni kolfee dhugaa rabbii komentii sana laalee jechuudha. Gin ani jechuun qalbii isiniin qalladhuuf hin jedhe malee waan barbaadan waan yaada keessanii wanta barbaadan jechuudha barreessuu dandeessanii rakkoo takkallee hin qabu. Maaliif namni waanuma keessa isaatti dhufe waanuma yaadedha kan dubbatu kan barreessus waan ta'eef rakkina qabu jechuudha. Jechootaan isiniin jedhee keessaa yoon isin gadisiise dhiifama isiniin jedha. Kanatti aansee har'a wanti namni qabadee dhufe tokko maallaan jedhani viidiyoo isarratti malee viidiyoon hojjettu isarratti malee eenyu irratti hojjetamee ilaal ፍቅር እኮ ነው ፍቅር ስለሆነ እስቲ ማን ላይ ልስራ ani bar sammuu tiyyatti jechuudha waan biraa hojjedha jedhee kan yaade kanan dhufuuni isa dhiisee raawwadhe waa'ee isaa hojjedha waa'ee isaa dubbadha jechuudha malee ani jaaladhee raawwadhee waan kana yeroo hundatti deddeebi'ee akka waan isaa dubbatu barbaadetti waan isaa dubbatu keessuma kootti dubbatu na yaada keessuma kootti wayii keessan xumurachuu ni yaada keessa kootti garuu gaafa dhufe asirratti dubbadhu osoo hin yaadin dubbadha jechuudha. Osoo hin yaadin dubbadha. Kanaafis immoo namoonni na taasisabdanii maaliif yeroo hunda waa'ee isaa dubbattaa bakka dhiisii yookiin gara keessatti inni taasise maaliif hin jettanii isinitti gaafii isinitti ta'u hedduun keessan akka jirtan nan beeka. Akkasuma immoo kan dubbattanis ni jirtanii maaliif yeroo hunda viidiyoo isarratti maaliif hojjetta kan naan jettan jechuudha. Waan isarratti yeroo hunda viidiyoo hojjedhuu fi kanumaaf bakka jaalalli isaa waan keessa jiruuf malee waan biraatiif miti isiniin jedha. Kana taasisee jechoota keessan komentii keessaniif rakkina qabu ilaalatu waan jira waan ta'eef rakkoota akkallee hin qabu jechuudha. Kana taasisee immoo isarratti maaliif hojjettaa isa kanaan jettanii deebiseetiin jira irratti hojjechuu bakka nama biraan nama irratti hojjedhayyuu yookiin immoo hojii biraatiin hojjedhayyuu hin jedhe naaf hin dhufu jechuudha. Hojiin biraa wanti nan hojjedhu suni sababni isaa waan bakka keessa kan koo jiruu fi amma yeroo kanatti jechuudha takkaatu yaa isa ijaan argu takkaatu immoo isa wajjin yeroo hunda haasa'u bakka kanadha jechuudha. Ana kan keessi goonaa hin jedhu malee yani yeroo hunda viidiyoo irratti kan hojjedhu fi wanta biraa yookiin immoo bakka maaliif isin maaliif gaafii kana yoo kana gaafattan akkana waa'ee isaati yeroo hunda ginninaa oolunaa argitanii kana nagaafachuun keessanuu maaliif anaa gaafii natti ta'e garuu isinii deebiseetiin jira kun isinii deebiseetiin jira bakka jaalalli akka nama gooti beektanii oduma yaadin jechuudha bakka shuu gootee fuutee raawwattee bakka sana isin geessiti akkasii isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo kanatti aansee jechuudha. Ala darbee namoonni akkan sagalee isinii fiduu yoo barbaadan yookiin immoo viidiyoo isaa isinii fiduu deebiin naaf deebisee yoo barbaadan komentii kaasiniin jedheen ture namni keessan jirtan natti fakkaatu garuu laaleen ture jirtan natti fakkaatu wanti zinatti jedhee jira viidiyoo dheengaddoo jedhe tokko keessatti waaqayyoo kana kateetii tana lukayyuu hin dhiqsiifatan. Dhugaa waaqayyo viidiyoo sana irratti komentiin suni jechuudha akkam na kofalchiisan se'ina akkam kana gaggeetti sana waaqayyo luka ni qasiifatu maal jechuudha akkam ajaa'ibuma qabdanii bar dhugaa
ajaa'ib maqaan barna ajaa'ib daniiti malee kanaan akkasitti isinitti taasise isin jibbeetii miti dhugaa dubbachuudha jechuudha bakka yeroo takka takka koomeentiin keessa fataana gooti bakka oduma keessi akkasitti jaalaltiidhaan miidhamaa gadi cabaa jirtu boo'i na gochaa jiru yeroo koomeentii keessan argu fataa jira jechuudha dhugaa rabbi fataa jira kolfee dhugaa baay'ee sukkeen kolfee jettanii hojii waaqaa keessas galuu jalqabdanii jedhee kolfee yeroo sanatti ajaa'iba qabdanii dhugaa waaqaa እና ኮሜንtii godhaa isiniin jedheen ture namni komentii gootanii jirtanii sagaricha akkasiin dhufuun barbaanne moo maaliif komentii gochuu diddanii isin laalaa jira jechuudha inni illee viidicha laalaa jira gaaficha kan amma kan gaafadde argee jira waan ta'eef komentii kaan jirtanii hin barbaadan jechuudha sagalee isaa yookiin immoo deebiin naa deebisee dhaga'uu hin barbaadan natti fakkaata kana ragoota kan qabu gaafa jechuudha gaafa wal biratti nu agartan immoo jettanii neeyina jettanii yeroo gabaabaa keessatti jechuudha kana wal arginu jettanii neeyina kana taasee guyyaa har'aa manan ture suuqii deemeetiin ture suuqii deemee maal bitee dhufee suuqii deemtee maal gootee dhuftee naani jettanii maal bittee dhuftee duratti jechuudha haadha keenan naasiin gabaa deemtu jechuudha itiyye jettanii miti haadha keessaniin inni kun hin mamma jedhaanii inni kun itiyye jennaan nuti haadha keenani itiyye koshoroo nu biti kottu itiyye karameellaa nu biti kottu achiini irraanfattee galti nuuf hin bittu beektanii ani fi siistariidha siistarii kan koo gaafuriin dursa isin irratti dhalatte jechuudha gaafuriin isii dursa anaaf isiidha kan jabaa kan qabu isin illee asuma jirti naannoo uumamanii jiru kana guyyaa tokko hin argitanii jechuudha inna ani fi isin garuu bakka takkatti hin guddanne seenaa kana yeroo biraa isin odeessa har'a keessan makuu jechuudha garuu gabaa deemee dhufe isiniin jedhetti zinatti jedhee malee wantichi inna achiin gaafa galtu maaluun jetti seetanii nutu irraanfattee galtii beektanii irraanfattee naa galtu itiyyi meerre koshoora meerre karameellaa hin jennin haati karameellaa duute nuun jetti wayii haati karameellaa hin duute bira haati karameellaa hin duute nuun jetti dhugaa rabbi nuti dhugaa isinitti haati karameellaa hin duute daa'imnetii kana dhugaa waaqa wayi daa'imnetii kana haati karameellaa hin duute jennaa sibichi deebine hin boonyaa fi bar dhugaa waaqa ajaa'ibuma waa'ee daa'imnetii yaadadha amma kola innaa gabaa deemeen ture jechuudha har'aanii sababni ani gabaa deemis egaa akkuma dheengadda sinii meetiin ture akka gara biyyaa deemi maatiin bira jiru gara biyyaa deemi naan jedhaanii innaa sababa kanarraan kan ka'e wantoota na barbaachisu shaantaa wantoota adda addaa bitachuudhaaf deemee tanaan viidiyoo muraasa wayii waraabeetiin ture viidiyicha keessas ilaaladha maal bitee akkan dhufeesi manatti galees mana koo maal akkan goggodhee kilaasii koo maal akkan goggodhee ilaalati maraatuudhuma gisee miidiyaa irratti dhuftes kilaasii ishii keessattis innaa gabaa deemtus akkuma maraatti naan jette nin beeka jechuudha odoo isin naan hin jedhin iyyuu anuyyuu ofiin jedheetiin hin jira anuyyuu jechuudha gaafa ol dhufee kilaasii kan koo gargar godhee raawwadhee innaan akkana gara gaggalee of ilaalu haa ijoo akkuma miidiyaa irratti beeku boo'ee wabii koo jedhee raawwadhee maraadhe sana kilaasii irree maraa shimiti jedheetiin ofitti gaddee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf innaa kanataansee viidiyoo yommuu gabaa deemu maal bitee akkan dhufee kilaasii keessatti dhufee maal akkan balleessee wajjumaan ilaallaa turtiin keessan viidiyoo ittaanu kana waliin haa ta'uun isiniin jedha tarii akka carraa viidiyoo isin dheerata yoo ta'e immoo kutaa lammaffaa irratti irra isiniif kaa'a kanaafiyyuu du'aa hidhumanaaf godhaa isin tsalootii naaf godhaa amma naa baruu dhiisate hundi keessan jechuudha tsalootii naaf godhaa akka nagaadhaan qofa galee nagaadhaan ija bareedduu kanaaf gabii argu funyaanan tuqadheedha ija
ijatu buutti funyaan tuqe harkatu wal jala na jala darbe dhiifama naa godha harkatu wal jala na jala darbe innaa kanaafuu akkan ija kanaan jechuudha ija kanaan akkan ija kootiin argu dhaqee